Assalamualaikum. Ilmi namaa bara jireenya isaa keessatti qormaata gurguddaa lama qoramaa jira. Tokkoffaa qormaata mana barumsaatii fi lammaffaa qormaata jiruuti. Qormaata jiruu hogguu jennu waa hedduudhaaf jalaa qaba. Fakkeenyaaf fayyaadhaan qoramuu dandeessaa, maatiidhaan, firoottan kee ittiin qoramuu dandeessaa, saahiboota kee, jaartii ta'e, ilmaan keetiin qoramuu dandeessa, beekumsa qabduun wallaalaan qoramuu dandeessa. Akkasuma mallee qabeenya qabduun miskiinummaan illee qoramuu dandeessa. Kun hundinuu qormaata jiruu jedhama. Qormaata jiruutii fi qormaata mana barumsaa gidduu garaagarummaa lamaatu jira. Lamaan takkaffaa qormaanni mana barumsaa, manni barumsaa si barsiiseeti waan si barsiisan deebisee si qora. Jireenyi immoo si qoreeti waa si barsiisa. Jireenyi si qoreeti waa si barsiisa. Kanaafuu jireenya kee keessatti rakkoolee sirra geessu hundinuu qormaata. Rakkoo sirra geessu kana hunda rakkoo maaliif sirra geessetti rakkoo hin jibbin. Ammallee rakkoo sirra geessuuf akka waan gartee dhuma jireenya keetiin ilaaltee akka waan rakkoon hin dabarree ilaaltee harkaan kanniniif duran ciisin. Rakkoo sirra geessu san warraa baradhuuti keetii dhaabbadhuun sin jaa rakkoodhaaf harka kennin beekumsa guddaa barumsa guddaa irraa fudhadhuuti bira dabariin sin jaa rakkoo sirra geessu hundaa'u. Garaagarummaan qormaata jireenyaatii fi qormaata mana barumsaa gidduu jiru inni lammaffaadha. Qormaata mana barumsaa hiriyoota ijoollee wajjin baratta. Daree keessaas mana barumsaa keessaas. Ijoollee wajjin baratu sanarraa koopii godhuu dandeessa. Ijoollee wajjin baratu sanaallee dorgomuu dandeessa. Mana barumsaa. Qorumsi jireenyaa immoo akkasii miti. Qorumsi jireenyaa akka hiree mataa keetii jiraata. Akka pilaana mataa keetiitti jiraata malee namaan dorgomuun ta'u akkasuma namaanillee namarraa illee koopii godhuun ta'u qorumsi jireenyaa. Kanaafuu jireenya kee keessatti akka hiree mataa keetiitti jiraatu. Jireenya kee keessatti waan babbareedduu namni hedduun ittiin milkaa'e, waan babbareedduu namni hedduun ittiin beekameen laaltee anis akka nama kanaattiin gartee ittiin milkaa'u jettee jireenya kee namaan dorgomuu fi namarraa koppii godhuu dhiisiitii akka mataa keetii jiraatu sun jira. Yoommoo namarraa koppii godhaa takka immoo namaan dorgomaa kan jiraatu ta'e jireenya kee daaraa taate guyyaa tokko kufuu teessa. Tokko kuftee immoo akkan kaane kufuu teessa guyyaa takka. Kanaafuu jireenya kee keessatti namaan dorgomuu fi namarraa koppii godhuu dhaabbiitti akka hiree keetiitti jiraatuun sin jaa qormaata biyya dachuu ta'u qabduma dabarsuun.